sagantaa VOA afaan Oromoo. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee amma sa'aatii 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixataa muddee 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 11 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Dargaggoo Gammachiis Waaqwayyaa ogeessa sooftiweer piroogiraamingii jedhamudha. Ogeessa kompiitaraa dhiyeenya kana rakkina yuunivarsiitii Dambidolloo keessa jiru tokkoo fi fala argateera. Hooggantoonni olaanoon paartii Baaldaraas jedhamu har'a mana murtiitti dhiyaatanii turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hongeen yeroo ammaa biyya Somaaliyaa mudataa jiru akka yaaddeessaa ta'e dubbata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu wiixataarraaf qabnu kunoo. Walga'iin Tarkii fi biyyoota Afrikaa gidduutti gaggeeffame inni sadaffaan hariiroo gamlameen gidduu jiru jajjabeessuuf carraa akka kenne ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Itti aantuu ministeera dhimmootii koominikeeshinii aadde Salaamaawit Kaasaa oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti walga'ii sana cinaatti Tarkii fi Itoophiyaan mariin gaggeessan kan milkaa'e ture jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yaada kennaniin pirezidaantiin Tarkii Tayyip Erdogan michooma biyya isaaniif Afrikaa gidduu waltajjii jajjabeessu qopheessuutti fufuu isaanii bu'aa gamlameenii eegsisuun gargaaraa jechuun galateeffatanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Erdogan waliin qobaatti ega dubbatanii booda akka jedhanitti hariiroon seena qabeessi biyyootii lameen gidduu ture kabajaa biyyootii lameen gidduu akka jiraatu taasisee jedhan. Ministeerri ittisaa kan Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaay gita isaanii ka Tarkii waliin qofaatti ka dubbatan ta'uu Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Ministeerri dhimmootii koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu Walloon Kaabaa akka jecha isaaniitti weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman humnootii TPLF irraa walaba ba'uu sanbata darbe tuuta oduuf ibsanii jiru. Kallattii raayyaa Kaabaa naannoo wal qabatee jiru. Waraanni keenya ega to'atee booda jedhan Dr. Laggasan gama Zoobil Duweeyin Gurraa Warqee naannoo wal qabatanii jiran guutummaatti qulqulleessuun kan duraan citee ture daandii waldiyaa Maqalee geessu to'achuun fuulduratti tarkaanfataa akka jiran ta'uu ibsan. Akka kanaanis goota kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii nageenyaa ka bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa humna qilleensaa biyyattii waliin qindaa'uun tarkaanfii fudhataniin Siriinqaa magaalaa guddoo Walloo Kaabaa kan taate Waldiyaan, Haaraan, Gobbiyyee, Roobitii fi Qobboon guutummaatti to'atamee jira jedhaniiru. Waldiyaa fi naannoon ishee to'annaa TPLF jala ega oolanii ji'a 4 kan darbe yoo ta'u sana hordofee uummanni 300,000 ol gara daseetti dhiyeessuuf dirqamuunsaa ibsamee ture. Kanneen godaanan sun yeroo san akka ibsanitti Gaashanaa, Qobboo fi iddoo kanneen birootti walitti qabanii nama ajjeesuun akka turee fi yuunivarsiitii Waldiyaaf waaltaa qorannoo Siriinqaa fi kanneen birootti saamiinsaa fi gochi barbadeessuu dhaqqabuusaa ibsanii turan. Humnootiin Hiwaat garuu dhiittaa mirga namoomaa fi kabiroo kan ilaaleen himata irratti dhiyaatu irra deddeebi'uun haalaa turan. Dr. Laggasan ibsatuuta oduuf kennan kanaan naannoon Laallibalaa fi Muujjaatti hojiin qulqulleessuu ega gaggeeffame booda waraanni gara fuula duraatti tarkaanfataa akka jiru naannoon sunis guutummaatti bilisoomeera jedhan. Gama kaaniin dubbi himaan humnootii TPLF bulchiinsa naannoo ollaa keessaa ba'aa akka jiran ta'uu har'a Rooytarsiif ibsanii jiru. Kunis humnootiin Itoophiyaa lafa ijoo ta'an to'achuu isaaniin dhukaasa dhaabiinsa tolfachuuf tarkaanfii tokko ta'uu mala jedhamee jira. Lafa qabannee turre keessaa ba'uuf tarkaanfii guddaan fudhanne kun nagaaf karaa banuu keenyadha jennee amannaa jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisuun isaanii ibsameera.
Lammiiwwan Sudaan daandilee guutummaa biyyattii irratti hiriiruudhaan waraanni aangoo qabachuu fi muummichi ministeeraa Abdullah Hamdok aangootti deebisuuf waliigalamuusaa fi garuu sochiin jiru cinaatti dhiifamuusaa mormuudhaan hiriiranii jiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kataate Kaartuum keessatti aangawoonni eegumsa kajabeessan yoo ta'u, magaalaa lakkuudha ka jedhamte Omdurmaan keessatti immoo gamoon mootummaa fi waraana biyyattii akka hin seenneef ittisitti tolfamee jira. Hiriirri dilbata kaleessaa kun waggaa sadaffaa mormiin itti jalqabe kan agarsiisu yoo ta'u, dhumarratti mormiin sun mootummaan waraanaa fi Islaamaa kan Omar al-Bashir eebila bara 2019 aangoo irraa akka ka'u taasisee jira. Ergasii Sudaan gama deemokiraasiitti ce'uuf deemsa raafamaa keessa ka jirtu yoo ta'u, mootummaa waraanaa fi siviiliin bulaa jirti. Onkoloolessa 25 bara 2021 fonqolchi mootummaa gaggeeffame ce'umsa argame hanqaaqsee mormii daandileerraa kan dhaabbataa ta'e hordofsiisee jira. Waraanni riphxe loltoota deemokiraatawaa Koongoo fi kan waltaatota isaanii kan Ugaandaa maadhee jabaa kan riphxe loltoota barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Kunis biyyattii bahaa keessatti torban kana keessa yoo ta'u, duula waraanaa riphxe loltoota ADF jedhaman irratti baatii darbe labsameen ta'uun ibsameera. Humnootiin biyyootii lameenii mooraa diinaa haaraa kan Konu'aa Beenii kan kutaa Kiivuu kaaba keessaa fi kutaa Ituurii kaabaa keessatti ta'u humnootiin Koongoo ibsa fuula Tiwiitarii irratti maxxansanii beeksisan. Sadaasa 30 duulli waliin gaggeessan ega labsame as loltoonni daandilee kutaa sana keessa jiran kan fooyyessan yoo ta'u, kunis humni jiru akka salphaatti akka sosso'u taasisee jira. Waraanni akka jedhutti riphxe loltoota Riippaabilikii Koongoo gama bahaa keessatti fiixiinsa gaggeeffamee fi dhoo'insa boombii Ugaandaa keessatti dhaqqabeef riphxe loltoonni kun shakkamtoota waan ta'aniif haleellaan irra gahe. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden karoora baasii seeftineetii kan hawaasummaaf ramadan irratti jalqaba waggaa haaraa torban lama booda seenutti seenetiin biyyattii sagalee kan kennu ta'uu hoogganaa seenetaa kan sagalee yayyabaa Shak Shumar har'a beeksisanii jiru. Kanas kan jedhan deemokiraatota keessaa tokko an karoora kana hin deeggaru ega jedhanii booda. Xalayaa waayilota isaanii kan deemokiraatotaaf erganiin Shumar karoora baasii $2 tiriliyoona ka pireezidaantii deemokiraatawaan dhiyeessan miseensi paartii wal fakkaataa hin fudhadhu jechuun mufachiisaa fi milkaa'ina dhabuudhaa jedhan. Silaa ayyaanni ganni muddee 25 sanbata fuullee keenyaa ituu hin kabajamiin dura raggaasifamuu qaba ture. Duubatti harkifachuunis ta'e dhimmi dhiyeenya kana labsamaa jiran waan gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu yaallurra nu danqee jiraa jedhan. Garuu callifnee abdiin kutannu maatii namoota hojjetanii bulaniif waan kennuu qabnuuf falmiitti fufnaa jedhan Shumar. Manni maree bakka bu'ootaa karoora baafame kana torban darbe raggaasisuunsaa ni yaadatama. Obomboleettiin bubbee fi rooba makatee kan humna jabaa qabu Filiippiinsi waaltaa torban darbe dhahee lakkoofsi namoota du'anii 200 ka caale yoo ta'u, kurna hedduun ammayyuu eessa buteen isaanii dhabame iddoo hedduutti nyaataa fi bishaaniif iyyannaan dhiyaataa jira. Poolisiin Filiippiinsi wiixataa har'aa akka jedhetti yoo xiqqaate namni 208 ajjeefamanii 52 immoo lafti jiran kan hin beekamne yoo ta'u 239 balaa kanaan madaa'aniiru. Magaalaaleef gandeen hedduu quunnamtiin humni elektirikaa citee daandileenis waan cufamaniif jecha dhaqqabuun hin danda'amne kanaaf lakkoofsi kun akka dabaluu malu ibsameera. Bubbeen jandoo roobaa hamaa makatee kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 195 kan fiigu yoo ta'u jimaata darbe galaana chaayinaa kibbaa ituu hin seeniin dura sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 270 bubbisaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Dhaggeeffachaa jirtan as magaala Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggansa olaanaa paartii Baaldaraas kan ta'an obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii waamaman 4 mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heeraa mootummaa ramaddii 1ffaa irratti dhiyaatanii turan. Dhaddacha kanarratti kan argamte Tsahaay Daamxoo gabaasa ittaanu qindeessiteetti.
Har'a obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman 3 mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota obbo Henook Akliiluu ibsanii jiru. አካባቢ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አካባቢ ግሳቸውን አሰናብቷቸዋል። ረጋን አባን አለንጋ ከናን ዱራ ዴሴ ቱሬ dhaddacha irrattis dhiyaatee maqaan isaa galmaa'ee kan turee fi kan qaamaan dhiyaatee ture harreen dhufne waa'ee ragaa kana ilaalchisuun abbaan alangaa hin dhiyaanne haala yeroo ammaa wal qabatee magaalaa Finfinneen alatti argamu kanaaf isaan hin barbaadu jechuun geggeesseera abbaan alangee. Ragaan tokko immoo poolisiin ajaja mana murtii kan ragaaf ittiin waamaman argee mallatteessisee itti kenneera. Garuu ajaja mana murtii kabajuun hin argamne. Ragaa inni sadaffaa immoo poolisiin hin arganne jechuun ibse abbaan alangaa. Gama himatamtootaatiin obbo Iskindir Naggaa kanaan dura ajaja manni murtii dabarse maatii koo biyya alaa jiran torbanitti guyyaa tokko bilbilaan akkan isaan dubbisu jedhame manni sirreessaa naaf hin raawwanne jechuun manni murtii dhimma kana irratti murtii naaf haa kennuu jechuun gaafatanii jiru. Manni murtii dhimma kana abukaatootatti akka dubbannuuf nuuf eeyyameera. Nutis abbaan alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. Galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtee haa argatu jennee iyyanneerra. Obbo Iskindir Naggaa, Sintaayee Chokkal, Qallab Siyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama 2 mana murtiitti hin dhiyaanne. Sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. Mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota manni murtii dhaddacha har'a ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameeraa jedhan. Dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. Ragoolee abbaa alangaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee akka dhiyeessu kan beellamame. Rukuttaa obbo Iskindir irratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu kan biraa ammoo qabiinsa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15/2014tti jechuun guyyaa jimaataa dhufutti beellameera manni murtii. Himatamtoonni kunneen waxabajjii 22/2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa walwaliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanutti ceena. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti balaan hongee mudataa jiru yaaddessaa akka ta'e ibsaa jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa qopheessite Tujubee Horaa akka itti aanutti qindeessiteetti. Weerarri COVID-19 dhiibbaanni hawaasummaaf dinagdee irratti fide dabalatee walitti bu'iinsi kurnaawwaniif ture jijjiiramni qilleensaa irra deddeebi'uun mudatu. Weerarri dhukkubootaa fi hiyyummaan hammaataa adeeme Somaaliyaa keessaa jireenya namaa qabeenyaaf lubbuu namaa miidhee jira. Beela hamaaf saaxilamanii jiru. Roobii waggaa 3 walitti aanuuf waan hin roobin hafeef hedduun qarqara afaan beelaa jiru. Somaaliyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Adam Abdul Mollaa akka jedhanitti kutaaleen biyyattii 80% hongeen dhahameera. Moqdishoo irraa gama viidiyoon raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin uummanni 169 bishaan nyaataaf beeladaalee isaaniif marga dheedichaa barbaacha qe'ee dhiisanii godaananii jiru. When I visited the countryside, I saw many dead animals. The people I met with, including one woman, told me that. Innaan naannoo baadiyyaa daawwadhetti beeladaalee hedduun du'anii argeen jira. Namootaan arge keessaa dubartiin tokko re'eewwan isaanii 200 martinuu gaala 2 harreen isaan qaban duraa du'uu natti himan. Isaaniif ilmaan isaanii 3 muka jala jiraatu. Maanguddoon an arge immoo erga bara 1970mootaaf 80mootaa qabee hongee akkasii argineen beeknuu jechuun natti himan jedhan. Abdulmollaan akka jedhanitti haalli Somaaliyaa keessaa hedduu hamaadha. Hanqina maallaqaan kan ka'e gaaffiin tokkummaa mootummootaaf dhiyaate kan ga'uu maluu gadi ta'uu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru.
Naannolee kabiroo keessumaa kaaba Itoophiyaa, Tigraay fi Afgaanistaan keessatti rakkoolee uumaman irraan kan ka'e kan Somaaliyaa boodatti hafeeraa jedhan. Hawaasi addunyaa Somaaliyaa dagannaan dogoggora guddaa uuma jedhaniiru. When this happened back in the 90s, some serious consequences ensued. Those include mass migration. Bara 1990 keessa innaa haalli akkasii mudate daafoonsa hamaa ture. Kunis godaansa jamaa, beelaaf Alshabaabiin ilaalchisee rakkoo uumame akkasumas sabatiinsi siyaasaa dhabamuuf shiftummaa galaanarraa bal'inaan geggeeffamaa ture of keessaa qaba jedhan. Tilmaamni yeroo dhiyoo ba'an akka mul'isanitti sababaa hongeetiin baatilee ja'an ittaanan keessa lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona 1.4 ta'utu qe'eerraa godaanuu mala. Kunis sababaa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan kanneen duruu qe'eerraa buqqaan uummata miliyoona 3 ta'anitti dabalamuuf jira. Qindeessaan gargaarsa namoomaa Abdul Mollaan akka jedhanitti bara 2022tti yoo xiqqaate ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gad jiran kanneen miliyoona 1.2 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuuf jiru. Ijoolleen 300,000 hedaman kanneen hanqinni nyaataa hamaan isaan mudata jedhamee eegamu gargaarsa tuun argatiin du'uu ka danda'an ta'uu akeekkachiisan. Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti wixata kan isinii dhiyaatu qophii ispoortiiti. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa fi qabeenya taphataa beekamaa duraanii Armaandoo Diyaagoo Maaraadoonaa irratti caalbaasii bahee ilaalchisee waan jedhu qaba. Bara haaraa dhufaa jiru kana keessatti sadarkaa addunyaatti akkasumas ardii Afrikaa irratti taatee ispoortii gurguddoo lamatu taasifamuuf deema. Sadarkaa addunyaatti kan eegamu tapha Oloompiikii bonaa isa biyya Chaayinaatti taasifamudha. Afrikaa keessatti immoo tapha kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa isa biyya Kaameruun keessatti taasifamudha. Taateen lammanuu sababa dhukkubaatii fi siyaasaatiin kan ka'e sadarkaa ispoortii addunyaa irratti ijoo dubbii ta'anii jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa ilaalchisee dubbiin karaa siyaasaatiin jiru. Kaameruun karaa lixaatii fi kibba lixaa keessatti warreen qabsoo hidhannoo taasisaa jiran. Kutaawwan jarri bilisa baasuudhaaf lolla jedhan keessatti keessumaa magaalota lama keessatti taphni taasifamuu hin danda'u jedhanii dhaadachuu isaaniiti. Mootummaan Kaameruun gama isaatiin bakkeewwan rakkina tasgabbii qaban keessatti humna nageenyaa baay'inaan ramaduu isaa ibsee tarkaanfiin riphee loltoonni hin fudhanna jedhanii dhaadachaa jiranu akka ta'uu hin dandeenye ibseera. Tapha amajjii 9 jalqabee taasifamu kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 24tu hirmaata. Sodaa nageenyaa dubbatamaa jiru kana ilaalchisee amma ammaatti biyyi yaada shakkii kenne hin jiru. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa kana ilaalchisee sodaan biraa jiru koronaadha. Akaakuun koronaa haaraan dhiyeenya kana argame inni Omikron jedhamee waamamu taphicha irratti gaaffii haaraa kaaseera. Gaazexeessonni biyya Ingilizii lama Daily Mail fi Mirror jedhaman sababa dhukkuba kanaatiin kan ka'e taphichi yookaan yeroo biraatti darbaa yookiin immoo haqamuu danda'a jedhanii torban darbe gabaasanii turan. Barreessaa olaanaan Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Veeroon Mosengo Omibaa torban darbe Kaameruuniin daawwatanii turan. Akka barreessichi jedhanitti sababa koronaatiin kan ka'e deeggartoonni hedduun hin hirmaatanu ta'a. Kaameruun garuu taphicha keessummeessuudhaaf qophooftuudha jedhaniiru. Akkuma kanaan taphichi akkaataa itti karoorfameen amajjii dhufu keessa hin taasifamu. Meesongo Ombaa barreessaa olaanaan kubbaa miilaa Afrikaa dheengadda yommuu magaala Kaameruun daawalaa daawwatanii akka jedhanitti ammamtaa facaa'iinsa koronaa biyyattii keessa jiru irratti hundaa'uudhaan deeggartoonni ammam akka istaadiyoomii seenuu danda'an hin murteessinaa jedhaniiru. Akka ministeerri fayyaa Kaameruun jedhanitti lammiilee biyyattii miliyoonii 26 keessaa kan ammammaatti talaallii fudhatanii 400 qofa. Akka daayirikteerri taphichaa Misheel Disaakee Membaargaa jedhanitti namoottan taphicha daawwachuu danda'an warreen talaallii fudhatanii fi warreen ragaa vaayirasii irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu kan sa'aatii 24 keessaa harkaa qabanu qofaa jedhan. Kilaboonni Awurooppaa warreen taphattoonni Afrikaa bebbeekamoon keessatti taphatanii yommuu biyyoottan isaaniitiif taphachuuf deeman koronaadhaan qabamuu danda'u jechuudhaan akka taphichi yeroo biraatti darbu karaa waldaa kilaboota Awurooppaatiin xalayaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookiin FIFAadhaaf barreessaniin gaafachuun isaanii gabaasameera.
Qabeenyi taphataa kubbaa miilaa beekamaa duraanii Diyaagoo Armaandoo Maaradoonaa gurguramee akka liqiin yookaan idaan qabeenya isaarra jiru kaffalamu ajaja manni murtii kenneen qabeenyi taphatichaa 90 ta'an sanbata kaleessaa karaa masaariitiin caalbaasiidhaaf dhiyaatanii turan. Caalbaasicha irratti namoonni 1,500 ol ta'an Laatiin Ameerikaa, Itaalii, Firaansii fi Ingilaand, Raashaa fi Dubaay irraa hirmaatanii turan. Caalbaasii sa'aatii 3 ture kana booda wanti gurguramuu danda'ame garuu $26,000 qofa ta'ee argame. Akka maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees gabaasetti qabeenyi Maaradoonaa gurgurtaadhaaf dhiyaate $1,400,000 kan tilmaamamudha. Warreen gurguraman keessaa gatii guddaa kan baase fakkii Luis Sodovaatiin ka'e Fiorito fi Samii gidduu yookiin Between Fiorito and Sky jedhamudha. $2,500 gurgurame. Suuraan Maaradoonaa pirezidaantii biyya Kuubaa duraanii Fidel Castro wajjiniin ka'e $1,600 namni Dubaay irraa hirmaate biteera. Fakkii Maarliin Mooroo kan qabeenya Maaradoonaa ta'e $1,500 namni Arjentiinaa tokko biteera. Jaakkeettiin isaa bara kilaba Itaaliyaa Naapoolii fi taphachaa ture uffate $1,500 ammas namni Dubaay tokko biteera. Namni Jarman tokko immoo shurraaba Maaradoonaan uffatee garee Jarman Borsiyaa Doortimundii fi taphachaa ture $270 yommuu bitu, namni biraa Arjentiinaa tokko immoo saanduqa xinnoo Maaradoonaan sigaaraa Kuubaa keessa kaa'achaa ture $550 biteera. Manni Maaradoonaa inni magaalaa Boonas Ayires keessa jiru $900,000 tilmaamame. Manni biraa naannoo bishaanii irra jiru tokko immoo $65,000 tilmaamame. Lammanuu hin gurguramne. Konkolaattonni Maaradoonaa 3 BMW bara 2017 $200,225 BMW'n biraa kan bara 2016 $165,065 akkasumas konkolaataan Hyundai $38,000 tilmaamamanii gabaatti dhiyaatanu malee namni bite hin jiru. Qabeenya Maaradoonaa gurguramuu hin dandeenye irratti manni murtii ajaja biroo akka kennu gabaasameera. Maaradoonaan 25 bara 2020 dhibee onneetiin boqochuun isaa hin yaadatama. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma torban qophii biraatiin nama walitti deebinutti fayyaa ta'a. Kalama sadii afurii karaa dheeraa miila muurii. Kalama sadii afurii maaraatoonii kattaa muurii. Kalama sadii afurii mirga goorii biitaa goorii. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu keessummaa qabatee dhiyaata. Ogummaa kompiitaraa sooftiweer piroogiraamiin jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqooyyaati keessummaan keenya. Gammachiis beekumsa isaatiin dhiyeenya kana rakkoo yuunivarsiitii Dambidolloo keessa jiru tokko hiikeera. Dhimma kanarratti Tuujubee Horaa Gammachiisii fi itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsiitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Fiqaaduu wajjiniin haasaa taasifteetti. Itti dhiyaadhaa. Soofteerii jechuun hojii kan salphisuu jechuudha. Soofteerii jechuun amma siistamii baankii soofteeriidha, siistamii kiliinikaa akkas waan baay'ee jira. Kana irratti hojii salphisuudha hojiin soofteerii. Egaa Gammachiis atis dhiyeenya soofteerii haaraa tokko uumuudhaan yuunivarsiitii Dambidolloof dhiyeessuu kee dhageenyeeti kan nuti sii bilbillee. Soofteerii attamiiti kanitti hojjettee attamiin yuunivarsiitii kana fayyada? Soofteeriin kaampaasii kanaaf hojjettee kan istoorii waa'ee istoorii irratti jechuudha. Inventarii istoorii kan jeneraal istoor jedhamee waamamu. Meeshaan mana barumsaa sun itti kuufamu jechuudha. Waan akka laaptooppii jira, deeskitooppii, barcuma irra taa'anii waanuma bibbitamee dhufu sana kuusanii kaa'uu jechuudha. Mana istoorii jechuun isa kanadha. Siistema kana immoo hojjechuuf kan nu kakaase maaloodha. Istoorii kana keessa mi'a fidanii galchuudhaaf ganaa waraqata irratti galmeessuudha. Waan meeqa jira waraqata irratti galmeeffamaa. Deebi'ees immoo dhaqanii mi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaaf adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergii namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee raawwate harka isaa keessaan ga'ataa jechuudha. Hojjetaan reefuu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u. Deebi'ees immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistemuma kana fayyadamee
deebisaa jechuudha. www.universitystore.com jedhee galee siistama kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistama kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti bitamee galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha. Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiiticha dhufee meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuufoo akkamitti argata? Request kan jedhu botoniin tokko fuuldura kaa'amee jira. Request kan jedhu kana gaafa inni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jiru sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top managementii warri jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha. Egaan sooftuweeriin kun hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara? Akka inni appruuvii ta'e nootifikeeshinii jira. Nootifaayi godhee mi'ee akkasii yeroo akkasiitti appruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemtee istooriidhaa fudhachuu dandeessaa jedhee nootifaayi godhan. Yeroo qaamni hundumtuu appruuv godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duukaa warra istooriitiifis nama akkasiitiif appruuv ta'eera kennaafii jedha. Namicha isa gaafateefis dhaqii fudhadhu appruuv siiteeraa jedhee itti himaa jechuudha. Isu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Riippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akkamii sun achii ba'e kan riippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistemni kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaafiyyuu inni siiriyaan nambarii akkasii qabu istooriidhaa ba'eera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo hin hir'isaa jechuudha. Amma ba'e kanaan. Gara fuula duraatti hojiidhuma sooftuweerii uumuu kana ilaalchisee karoorri kee maali? Sooftuweerii kana malees kan biraas immoo jalqabeen jira kan. Sooftuweerii akkamii? Inni immoo e-learningii jedhama. E-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distance educationii akkaataatti baratanidha tokko immoo. Barnoota fageenyarraa? Eeyyee sararrattis hojjechaa jira. Isa sanattis waa dabalaan jira. Amma inni kun immoo akkaataa itti namni internet connection itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'udha. Viidiyoo tuutoriyaalii fa'aa uploadii ta'e manuma isaa taa'ee barsiisaan isaa uploadii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii fa'aa ofii isaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistemichi. Isa kana immoo jalqabee hojjechuutti jira. Sooftuweerii dargaggoo gammachiis hojjete kun hojii yuunivarsiiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduu nu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsiitii Dambidolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti. Akkuma beekamu sooftuweerii gaafa deevilooppii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fidu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanumaa wal qabatee kan amma istoor manaajimenti siistemii kana kan gammachiis hojjete kanaan dura qoda bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatan galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa harka namaa irratti hafuu wanta akkasii kan jiru. Bifa salphaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyuu moora kana keessa kan jiru. Qodaan istoorii keessa jiraachuu isaa haaluma salphaadhaan yaaduu danda'a. Fiicharoota yeroo dabalaa deemu amma kan jiru qodaa galii gochuu darbees nama tokkorraa gara nama biraatti dabarsuu akkasumas namni kiliraansii gaafa fudhatu moora kana gaafa gadhiisu kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'ee kan fitu bifuma salphaadhaan amma kompiitara irra taa'ee salphaadhumatti kilir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of biraa qaba jechuudha. Kara baay'eedhaan hojii nu darbiseera tokko kara lamaan ilaalamu tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warra kaan yoo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana geggeessanii fi yookaan hojii bulchiinsa namoota hojjetanii fi baay'ee hojii darbiseera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dadhabsiisaa ta'e faayil gochuun qodoota sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal kan jiru sana amma salphaadhumatti kompiitara irra kaa'ee yookaan namni ismaartifoon isaatiin neetwoorkii gibbii sanaa yookaan laanii gibbii sana keessa moora sana keessa taa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii darbiseera. Dargaggoo Gammachiis Waaqoyyaa akkasumas obbo Nabiyyuu Faqaaduu ibsa nuu kennaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.